waan na mudatee faayoon eessa jirtidha. Faayoon eessa akkasiin jirtu Yaman jirtiin jeen jechuudha walumatti. Maal godhu jirti dalaga jirti. Guyyaa tokko ni kijibta. Guyyaa lamaaf ni kijibta. Sadi immoo akkamiin kijibta ree. Gandi kuni ganda soddaati nama faayoonaaf kenne. Dhumatti faayoon na bira hin jirtu Yaman jirtiin jeeni. Aliif dhuftee lakki markaba adda addaa korreeti. Ani immoo markabni jalqaba na fide isii immoo markaba lammaffaatu isii baasaadha. Akkamitti adda baatanidha. Maaliif naaf faayoon akka itti adda baane dhugumatti namoonni hordofu ni beekan ni beeytanii ammoo gandi hin beeku. Maaliif hin beekne sooshaal miidiyaa namoonni fayyadamu ijoolleen takka takka fayyadamu dandeessi. Garuu immoo haati teenya abbaan keenya sooshaal miidiyaan fayyadamu. Waan nu jidduu jiraa kana anis ittiin himne isilleen isaan hin geenye. Ani immoo yeroo baay'ee bilbilee kan itti himaa ture obboleessa. Obboleessinis ummaa fi abbatti hin himne ifiifillee walitti kijibuu uuma jiraate nama guddatti immoo kijibuun ni ulfaatte. Si Yamanitti wal dadhabne Itoophiyaa taayitiin Yamanitti si araarsan waan fakkaataa ta'e miti. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirri jirtu hordoftoota fi kabajamtoota maatii chaanala keenyaa hundi keessanuu bakkuma jirtanitti gaa salaamtaan teenya ta'uun irraa boqotu isin ageessu jechaadha. Gaa har'aan tana diibni dhufti jira. Maaliin deebitanii dhuftan jechuun keessan isin olamu gaa akkuma beektan jechuudha. Har'aan tana riizoortii jechuudha. Riizoortii hedduu takka des nama jechuudha jechuudha. Saniifuu haroo harmayaa jira. Hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa warreen du'aa nu waraabaa turtanis warreen ammoo koomentii barreessaa turtanis hedduu takka galatoomaa isin jechuun barbaada. Itti aansuudha jechuudha immoo har'aan tana maaliif as dhuftee jechuun keessan nu olamu. Har'aan tana wanni as dhufeef namoonni gariin waa hedduu dubbachuu dandeessan. Jaartii barbaada dhuftee maaliif as dhuftee maaltu baadiyyaa si bitee maaltu akaafarraa si ergee maaltu akaafas si naqee maaltu jaartii biraa si oofee maaltu magaalaa si baasee baadiyyaa si galchee jechuun keessan isin olamu. Baadiyyaan biyya dhalootaati waan ta'eef saniifuu waan viidiyoo bareedduu si jedhanii inni ta'e eegna jechuudha. Har'aan tana komentii jalatti akka isin deebiin deebiftan akka isin komentii jalatti deebiinan waan isin gaafadhu kana naaf deebitan anis abdiin isin irraa qaba. Saniifiin karaa keessan dhufe jechuun keessan saniifiin karaa keessan dhufe. Maali kunis hordoftoota fi kabajamtoota keenya jalqaba irratti akkuma faayoodhaan wal dhabnee ijoollee baadiyyaa fidetti waan hin taanetu na mudate. Maaltu na mudate akkaan angartee sila Itoophiyaa karaa Harargeedha. Itoophiyaa dhufee Harargee biyya dhalootaa akkumaan dhufetti ganda soddaadha. Natti osoo nan isaaniin bilbilin isaan dura na bilbilan. Maaltu na mudate? Maaliif kaa namutu waan na mudate namoonni hedduun isinis mee gimmitee keessa galcha. Faayoon eessa jirtidha. Faayoon eessa akkasiin jirtu Yaman jirtiin jeen jechuudha walumatti. Maal godhu jirti dalaga jirti. Kijibni keenya kaaslaa'u akkuma itti fufee jira bire guyyaa tokko ni kijibta. Guyyaa lamaaf ni kijibta. Sadi immoo akkamiin kijibta ree. Gandi kuni ganda soddaati nama faayoonaaf kenne mee maal jee akka deemu isinis asuma jalatti naaf barreessaa. Dhugumatti faayoon na bira hin jirtu Yaman jirtiin jeeni Yaman jirtillee hin jenneeni Yaman jirtiidha. Maaliif dhuftee lakki markaba adda addaa korreeti. Ani immoo markabni jalqaba na fide isii immoo markaba lammaffaatu isii baasaadha. Akkamitti adda baatanidha. Maaliif naaf faayoon akka itti adda baane dhugumatti namoonni hordofu ni beekan ni beeytanii ammoo gandi hin beeku. Maaliif hin beekne sooshaal miidiyaa namoonni fayyadamu ijoolleen takka takka fayyadamu dandeessi. Garuu immoo haati teenya abbaan keenya sooshaal miidiyaan fayyadamu. Waan nu jidduu jiraa kana anis ittiin himne isilleen isaan hin geenye. Ani immoo yeroo baay'ee bilbilee kan itti himaa ture obboleessa. Obboleessinis ummaa fi abbatti hin himne waan kana akkam jee akkaaniifin isaanitti himutu na dibaa jira jechuudha. Amman tana ijoollee tana fuudhee yoon ifin kaniif warra keenya bira geessu ta'e isaanuu narrifatanii waan isaan ja'an dhugumatti isinis gimmitii keessa galchuu dandeessan. Waan keessa akkasuma na bilbile. Dhuguna bilbiluu eessa geessinaan jee dhufeetiin jira Harariin jira jeeni Harariin jira anjeeni sanirraa ka'ee faayoo na gaafate isaan ammoo ganda keenya hanga tokkollee amansiisuu waan danda'uuf amansiiseetiin jira. Abbaa kiyyaa bira dhaqee jechuudha isaanii fi maadhaas amansiiseetiin jira. Garuu immoo ummaa faayootii fi abbaa kiyyaa faayoodha jechuudha amansiisuu hin dandeenye.
maaliif hin dandeenye akkam je'eetiin faayoon na jalaa haftee hojjee itti bilbilidha. Telefoon harkaa hin qabamne ittiin bilbila. Yoonii fi isaan bira jiru dhugaan sun kabaatu ta'e akkasii naa dhumatte saniifuu mee isinuu akkam godhi yookaan immoo maal jiinaan jettan kanan na dhibaa jira. Dhugaa jirtu yoo kaniifin himu ta'e faayoon akkaan gartee dhalaa jala deemaa jiru itti himti. Isaanis ammoo faayoo irraa maal labdeeti dhalaa jala deemtaa as nabbaati jechuudha. Maaliif hedduuta kana dhibaa jira. Obboleettii takkaa jira, obboleettii teenyaa jira. Kanaafis obboleettii tana tafaayoof illee obboleettiidha. Obboleettii teenyaa jira. Isitti bilbileetii waan kana isii mari'achiisuudhaaf yaale hogguun isii mari'achiisuudhaaf yaalu isiillee naan lolte. Aboo ani sooshaal miidiyaa fayyadamaatiin jira. Waan isinirra jirtan guutuun isin harka. Akkamitti na amansiisuudhaaf yaalta? Akkamitti akka jibuudhaaf yaalta? Akkamitti ifitti kijibdee natti kijibuudhaaf yaaltaa nan jette. Dhugaadha yeroo takka akka ati yaaddetti namni siif hin yaadu. Akka ati tilmaamte immoo tilmaama kee namni siif hin beeku. Saniifuu kanaatu hedduu takka na dhibaa jira. As booda garuu immoo faayoonis waan kiyyaa dubbachuurra dhaabbattee jirti waan ta'eef jechuudha. Gara keessaatiin waan isin murteeffatte ani hin beeku. Silkiillee na jalaa qabaa hin jirtu. Bilbiluma sanuu na jalaa kaasaa hin jirtu. Bakka dabreetii kaniif isin sagalee naaf qabdee yookaan sagalee naaf deebiftu dabreetii jechuu barbaadde. Maaliif bakka ani hidhame namni kun ilmi namaa kun yeroo takka ni dogoggora. Yeroo takka immoo emotional taata. Osoo beektuu akkam beeknee taata. Osoo yeroo bakka waan beektus akka wallaalaa ta'uudha malta. Sanumaa fi hedduu takka na dhibee anis haalaan keessa jiru isiniif ibsuu barbaade. Haalaan ammaan tana keessa jiru kanatti dhugumatti maaliif ifiifillee walitti kijibuu uuma jiraate nama guddatti immoo kijibuun ni ulfaatte. Nama guddatti kijibuun ni ulfaatte. Saniifuu waan gartee naafisii gidduu jiru kana yoo ka danda'amu ta'e hordoftoota qabeenya keenya kanii fi gara keessaatti fixannu ta'a. Ammas isii Yamanitti wal dadhabne Itoophiyaa taayitiin Yamanitti isii araarsan waan fakkaataa ta'e miti waan taasiseeti miti waan tahaa miti. Garuu immoo haala kana yoo itti fufee ijoolleen iddoo kana cinqaa jirti. Maaliif ijoolleedhaas warra keenya biratti dhiseen fuudheetumaan if jala fitee ifuma wajjin asuma bira jirti jechuu barbaadeetti. Maaliif ijoollee torbaan sadiif na bira jiranii bakka guddoollee ta'uu baattu xiqqoon bakka hedduu takka ummaatiyya eessa jirti naan jetti. Yeroo hirriibaallee lafaa kaatee ummaadha na gaafatti. Haati immoo akkuma beektan kaniif waldhabbii qabnu kanaa miti ree saniifuu haala gartee itti jechuun ni jira miti ta isaaniif haala taatu jiraachuullee baatu garuu immoo nama gartee ijoollee tan na gargaaru yoonni hin barbaaddadha hanga kana jirjira kana jeesi waan taasii miti. Akka taa garuu immoo inni goonjeetiin yaada saniifuu mee isinis koomentii gara jalaatti naaf barreessuu hin dagatinaadha. Waan jira kan wajjin ilaalu ta'a. Waan hordoftaniif waan dhaggeeffataniif baay'ee galatoomaadha. Bakkuma jirtanitti nageenyi isiniif baay'atu. Salaamullaa alaikum.